Egaa leencoon yeroo ammaa kana immoo fiilmii baay'ee guddaa ta'e, fiilmii baay'ee cimaa ta'e, fiilmii industirii fiilmii Oromoo jijjiiruu danda'uu fi bu'uura tokko lafa kaa'uu danda'u. Waa'een abbaa malkaa immoo gaafa ka'u konseptii abbaa malkummaan kunii waan hedduu of keessaa qabaata akka aadaa Oromootti jechaadha. Egaa waa'ee fiilmii kana baay'ee gadi fageenyaan ani waan muraasa waan viidiyoo gabaabaa isin hojjettan argeen jira. Mee waa'ee abbaa malkaa akkamittiin yaaddanii akkamittiin muuziqaa adda addaa kilippiiwwan hojjechuu irraa immoo gara fiilmiitti ce'uun qaba jettee akkamittiin murteessite? Egaa muuziq viidiyoo kana irratti gaafa hirmaachaa dhufu muuziq viidiyoon kun gaafa gaarii naa ta'a deemu namoonni fiilmii akkan hojjechuu qabu yeroo adda addaatti meeshaanii naa godhu. Sanaruma irraa ka'anii fedhii fiilmii hojjechuu na keessatti horataa dhufee jechuudha. So sana booda fiilmii kana hojjechuudhaaf immoo soluushinii barbaachuun jalqabe. So garuma sanarraa dhufe jechuudha fedhichi. Fiilmiin kun fiilmii akkamiti jechuun danda'ama. Industirii fiilmii Oromoo keessattis immoo waan addaa wayii maal qabatee dhufe jettee amantaa akka leencotti? Amma danda'ametti egaa eksperimentaalii gochuu yaadneerra. Yoomisa isaa gara dudduubaatti deebi'uu yaadneerra 1970moota keessaa. 1970moota keessaa. Seenaan fiilmichaa jechuudha. Eeyyee. Gama lokeeshiniin, gama kaastootaanii, gama kostyuumiidhaan, proopsii jennuuni wantoota baay'eedhaani. Amma humna keenyaa maaluu danda'ame waan haaraa fiduudhaaf yaalleerra. Amma gaa ofii keenyaa hojjennee ofii keenyaa deebinee immoo himachuu hin dandeenyu. So garuu waa yaallu yaalleerra namni immoo dhufee ilaalee waan hojjenne kanatti yoo beekamtii nuu kennee yoo yaada nuu kennee irra caalaa bayeessadha jedhee nama. Yeroo hangamii sitti fudhate fiilmii kana hojjettee xumuruudhaaf? Gara waggaa tokkoof ji'a 4 natti fudhateera. Because mana barumsaa bannee ijoollee barsiifne maal waan ta'eefi waggaa tokkoof ji'a 4 isa dura yaaduma isaa ture garuu mana barumsaa sana bannee ijoollee kana leenjifnee fiilmii kana waraabnee editii goonee walumaa gala waggaa tokkoof ji'a 4. Fiilmii waggaa tokkoof ji'a 4 guutuu hojjetamaa turedha jechuudha. Jechuun ijoollee barsiisuun ijoota ja'aaf. Ijoollee barsiisuudhaaf fudhannee ijoota ja'as warra jiran garuu piroodakshinii jalqabne jechuudha. Piroodakshinii, poost piroodakshinii jechuudha. Kanaaf jiijaa kan barnootaa ture. Malee qaama waraabbii keessan ture. Ijoollee qophee ijoollee bilcheessaa ture barsiisaa. Qaamuma fiilmii kana piroodiis gochuudhaaf yaadame keessa waan jiruufi. Isumatti qabama. Hojiitti qabamuu danda'a. Achumatti qabama. Inni kan biraan fiilmii kana irratti maallaqa guddaa baastanii jedhanii isin namatuun dhage meeqa baaftanii? Meeqa jedhanii namatu? Ani hin beeku akka dubbatanitti maqaa isaa yoo dhiyeessan namni baay'een. Lakki meeqa jedhu meeqa namatan? Miliyoona 50 fa'aa jedhu kaa leenca. Haasa'ii gammada mukaayii. Naannoo maallaqaa gaafa geessu si hudhe maali? Dhuguma dubbachuudhaaf aartii kana keessaa ani aartiin biriidhaan akka vaalii ta'uu barbaadu especially biyya keenya keessatti akka biyya alaa miti biyyi keenya kun wantooti vaaliyuun isaanii hin baane baay'ee qabna. Amma qarshiitti baafne qabna ani garuu qarshii sanaan qofa fiilmii sana argadhine manoonni. Waan qarshiin hin madaalamnes immoo qaba. Hedduu jira maal jechuudha harki caaluunsaa qarshiidhaan hin madaalamu. Herregisaa jechuudha. Kanaafi leencoodhumaaf iyyuu kaffalamne miti ree. Maal jechuudha baay'ee jira malee wanta baay'ee jira. Inuma aartii keenya keessa kanatti wal gargaartu kanatti walii utubdu waan baay'ee. Maaloo ishee kana naa qabu. Gootu baay'ee jira kan ittiin daamne. Biyya biraatti tokkoon isaa kan maallaqa ta'e jechuudha. Maal jechuudha taayimiidhaan si hojjetama. Taayimiidhaan si hojjetama hundisaa. Seera biyya faranjiitti daayiriktarri parsantii 10 baajeta keessaa kaffalamaaf. Parsantiidhaan kaffalamaaf. Waanuma waliigalaa irratti. Waanuma waliigalaa fakkeenyaaf miiliyoona 100 baaftee ta'e parsantii 10 kan isaati. Miiliyoona 90 ta'e, miiliyoona 50 ta'e, miiliyoona 40 ta'e, 10 ta'e akkuma kana jechuudha. So gara keenyatti gaafa finnu gaa akkasittiin reeshoo hojjetamu finnee biyya keenya keessatti qarshii amma kana hojjenne hin madaalu. Kanaaf qarshii baay'eetti baafneerraa garuu qarshiin suni fiilmii kanaaf hin madaalu vaaliyuun birrii sanaas qarshii maallaqni itti baafne guddaa haa ta'u iyyuu malee
maallaqi ittiin baasiin garuu baasii tokko malee dhuunfaa keenyaan dafqa keenyaan kan hojjenne utuu lakkaa'ame sanaa ol ta'a jechuudha. Yaa vaaliyuun isaa baay'eedha. Kanatti herrega isaa hojjettee birrii baay'ee ta'uu danda'u. Kanaafi ani yeroo waa'een fiilmii qabu muuziqaa qabu biyya kana keessatti birriidhaan reeshoon isaa hojjetamuu hin qabu jedhee namana. Ani himamuu jechuun yeroo isin jedhu birriin definitionii hojii tokko ta'uu hin qabu. Because birrii bar misuse yoo goote akkan taane yoo goote iyyuu fixuu dandeessa. Kanaaf birrii ati baay'ee itti fixeef hojiin sun waaw jedhamu birrii immoo seeraan fayyadamteef xinnoo fayyadamtee hojjetteefis immoo hojiin sun gadheedhaan jedhamu yookaan immoo biraandii ta'een hojjetame yookaan immoo baay'ata guddaa hin hojjetamne jettee kompleenii gochuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf hojii biyya kanaa birrii maatarii hin godhu. Yeroo tokko tokko garuu biyya kana keessatti wantoonni baraman maali? Fiilmii miiliyoonni 5 itti ba'ee, fiilmii miiliyoonni 10 itti ba'ee, kan 20 itti ba'ee jedhamee akka maarkeetingittis akka beeksisaaf dhaadheessaatti itti fayyadamuudhaaf piroodiisaroonni gatiidhuma isa baasan qofatu hin ta'in isan baasiin hunda'uu itti lakkaa'anii hammanatti itti ba'e jedhanii dubbatu waan ta'eef namnis immoo maallaqni baay'een itti baanaan waaw fiilmiin kun fiilmii bareedaa ta'a jedhee akka namni yaadu waan taasisuuf yeroo baay'ee waa'een maallaqaa kan gaafatamu. Yaa maayinni inteenshiniisa maallaqa himamuu duuba maaltu jira? Maallaqa himamuu duuba kottaati ilaalaa fiilmiin kun cimaadha. Baajata guddaatti itti ba'ee. Baajata guddaatti ba'ee waan ta'eef baajati guddaan itti ba'ee bareedaa ta'e akka jechuu wayii tokko fakkaata. Amma biyya alaatti gaafa ta'u akkasidha. Biyya keenyatti gaafa dhufu garuu amma argitee tootee yeroo baay'ee fiilmiiwwan akkasitiin dhaadheeffaman baay'een yeroo milkaan badaa argeen beeku. Dhugaadha. Argitee taate iyyuu miti ree? So fiilmii biyya kana keessaa fiilmii afaan biraadhaan hojjetamu baay'ee dhaadheessaa oolu. Garuu maaf jedhattaati birrii hojii hojjetan sana birriidhaan vaalii gochaa jiru. Sikara dhugoomina biyya keenyaa wajjin sitti maqaa. Eeyyee dhugaadha. So kanaafidha malee dhuguma baajetee yoo jiraate wanti gaariin hojjetamuu danda'a. Garuu baajetimti jiru sun qofti fiilmii keenya sadaan akka kottaan koodifaayiniin godhu. Gaheen leencoo fiilmii kana keessatti daayirektii gochuu qofadha moo waan biraa maal fa'aa gochaa turte? Achumaan yeroo tokko abbaa waan sanaa gaafa taatu waan hundumtuu sirratti jiga waan ta'eef jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf amma kanas ba'ee haasa'u waanadha. Garuu kiruun na dudduuba ture miinimam nama 28 ol turan. Namoonni hojii kana waraabbii maal irratti hirmaatan? Kiruu yeroo jennu. Yaa kiruu jennu miseensa hojii waraabbii na duuba ture jechuudha. Namoota? Namoota na duuba ture. Amma 28. 28. Amma yeroo waa'ee fiilmii ta'u akkamitiin wal fakkeessa? Ani kubbaa wajjin wal fakkeessa. Nama fakkeenyaaf kubbaa olaatee gareen ittisu jira, gareen gudduudha kubbaa taphatu jira, warri gararraa toorarra taphatan jiru. Warri kun hundumtiyyuu geessanii aaxqii ta'e yookaan immoo isa dhumarratti goolii galchuudhaaf kennu gubbicha. Sana booda namichi dhumarratti goolii galcheetu nama goolii galchee wajjin selebireetii godhama. Ayyee. Amma ani isa namicha goolii galchee jechuudha. Amma gartuu yeroo baay'ee Meesii yookaan Roonaaldoo jedhamu. Meesii Roonaaldoon akka kubbaa galchuuf namoonni 9 namoonni 10 dudduubaatii kubbaa kana harkisanii fidanii tulaatanii jechuudha. Seera nyaanni hundumaa qopheessanii galchi jedhanii. So namichi sun hin galchee jechuudha. Kanaaf piroodakshinii keessatti illee na dudduubaatii namoonni 28 guutuu qopheessanii fidanii waan natti kennan dhiitee galchaa jechuudha. So gaafa ani galchee selebireetii godhu namooti warri kaan dagatamanii namni anaa wajjin selebireetii godha. Seera kubbaanis akkasi. So kanaafi namoonni kubbaa Roonaaldoo qofti suu gaafa jedhu yaa dhufu namoonni 10 mul'atan. Inni yaa mul'atanii Roonaaldoo gashi jedhama maqaa isaadhaan barreeffama. Kireeditiinis goolichi isaaf lakkaa'ama jechuudha. Kanaaf ana duuba namoota jiran baay'eetu hojii kana irra caalaa miidhagse jedhee nama jechuudhaan kan ana caalaayyuu. So kanaafi gaheen koo ankoo barreessaa fi daayirektaran ture. Barreessaas daayirektaris ana ture. So namoonni garuu shoora olaanaa taphatanii kanneen akka Haftee Baqqalee fa'aa asiistaansii screenplay isa barreessee editara koo asiistaansi daayirektarii koo obboleessa koo Iyyoob Admaasuu. So gaheen isaa baay'ee guddaa ture. Daayirektara of fotoogiraafii Eliyaas Kabbadee, siinotoogiraafariin keenya Shimallis Taaddasee, aart daayirektariin keenya Zaman Isheetuu, muuziqaa diizaayinii kan nu godhe Ermiyaas Sambatoo, gaafariin keenya Ayyuu, kostuumii kan nu qopheessite Munaa baay'eedha. Piroodakshinii maanajarii keenya Suuraa Shifarraa, Saamii Hoop yookaan Saamu'eel Deebisaa. So warra kana warra sammuu keenyatti dhufanii sii kaasa'anii diraayivarii kootu dabalatee warra achitti iddoo lookeeshiniitti nu gargaaran namoota baay'eedha jechuudha. Kanaaf milkaa'ina hojii kana keessa namoota jiran kanatu aan akkan goolii sana galchee namni anaa wajjin selebireetii godhu. Yaa garuu yeroo baay'ee argiteetta yoo ta'e
fiilmii industirii fiilmii keessattis kan afaan Ingiliffaattis haa ta'u kan afaan Amaaraattis even kan afaan Oromoo keessatti director fiilmiin kan directoraatii jedhama. Yeroo tokko barreessaanuu nama biraa ta'e taatonnis nama biraa fiilmii leencoo fiqiruu kan jechisiisu directii gochuu keeti. Maaliif fiilmii sana nama qajeelchu nama toora qabsiisu nama waan hundumaa xumuratu maqaatti dhaama waan ta'eef gahee sana beekuu waan hin barbaadeef fiilmiin directoraa miti yoo kan waamamu sirriidha. Inni namoonni baay'een confused ta'u maarraa ka'e beektaati. Fiilmi jechuun motion picture jechuudha. Jalqaba maal ture? Barreeffama ture. Barreeffama sana motion picture kan godhe lubbutti horu. Kanaaf ati kan ilaaluuftu motion pictureidha yookaan immoo fakkii sochoo. Dubbisuun dhuftu. Scriptii dubbisuun dhuftu. Kanaaf kan ati dhuftu directora sana waan inni barreeffama sana akkamittiin pictureetti akka inni jijjiire ilaaluu dhufta. Kanaaf waan ati ilaaluu dhuftu kan qopheesse nama sana jechuudha. Kanaaf oonariin fiilmii sanaa kan ta'u fiilmiin kan directoraadha kan jedhamuuf kanaafidha jechuudha. Achirraa dhufee namoonni baay'een sababa isaa hin beeku jedhee namana garuu saayinsiin isaa akkasidha dhuguma immoo kan daarektaraati fiilmiin. Yeroo baay'ee egaa sila akkuma kaafte waan maallaqa wajjinis wal qabatee maallaqa guddaadha kan itti baaftanii haa ta'u malee yeroo baay'ee industirii fiilmii Oromoo keessattis aartiis haa ta'u miidiyaas gammadaa shoos dabalatee gaheen ispoonsaroota baay'ee laafaadha yookiin ispoonsaroonni baay'een hirmaatani. Abbaan malkaa ispoonsaroota meeqa argate? Nama baay'eetu sin gargaaraa jiraayi. Akkam jetta Leenco? Ispoonsara maal argan? Ispoonsaroo maal argan? Maal jechuudha? Sintuu ispoonsara hin gaafanne. Amma yeroo tokko nuunis waan jedhani. Ispoonsara gaafattanii ispoonsara hin qabdan homaa hin gaafattanii nuun jedhu. Nuun gaafachuun dhiifne nama hedduu gaafannaa dhaabbilee hedduu dhaabbilee Oromootis dhaabbilee kaanis dhaabbilee biyyoolessaa hedduu deemnee gaafannaa. Ispoonsarii waan hin godhamneef nuti. Isinis akkuma keenya kana deemtanii gaafattanii dhorkamtammoo isinumatu nu gahaa maallaquma tikeetii irraa argannu nu gahaa jettaniiti. Lakki inuma gaafanneerra sooshaal miidiyaa irratti maxxansanii turre inumaayyuu maarkeetingii wajjin diilii goonee seera isaa eegneetu proposaalii hedduu qopheessinee kaampaanota 10 wayii ol kan appilaayi goone. So qaamni deebii nuu deebisan jiru jechuudha. Amma interviyuu kana godhamutti. Homtuu maybe kan interviyuu kana booddee interviyuu kana booddee ispoonsaroonni propozaala abbaa malkaa jiru isin bira galee jiru dhaabbileen mootummaa miti mootummaa daldaltoonni hundumti keessan lapheetti qabadhaa fiilmii kana ispoonsar gochuudhaan baay'ee irraa buufattu dhugaan sanitti gammadaa shoos ispoonsar gochuudhaan baay'ee buufattu rakkoon isaa amma biyya kana keessatti akkaataan ispoonsaratti gaafatamuu fi warri ispoonsara nu godhaa jennee bira deemnu nu ilaalan akka kadhaattis yerootti ilaalan waan jiruufi inni kun rakkoo baay'ee uumeera jedhee yaada. Ispoonsarshiippii keessatti garuu fiilmii kana irratti fiilmiin kun miiliyoonota bira gahaa namoota hedduu jaalata booriftaan namoota hedduutu jaalala guddaa ittiin qabamuuf deema isa kana keessatti maqaa dhaabbata keessanii oomisha keessan tajaajila keessan waliin maxxansitanii bahuu akka jechuuti. Ammaan garuu yaada maaliin qaba asirratti yoo danda'e fiilmii industiriin keenya ofiisaadhaan jenereetiif gochuu danda'uutti deemuu qaba. Of danda'u. Yoo danda'ame ispoonsarii akka dabalata akka bu'aatti malee maaliin of danda'a akkas taana isatti dhufuu qabna. Akkamittiin fakkeenyaaf fiilmiin biyya alaa akkamittiin of danda'a akkamittiin gurgurama. So akkamittiin nuuni dijitaalee kanaa gara maarkeetiitti akkamittiin jijjiiruu dandeenya. Sigaraa isa hin goonu taanaan yeroo hundumaa teenyee ispoonsara qofa eeguudhaan hin ta'u jechuudha. Jechuun koo ammaaf sirriidha ispoonsara malee socho'uu hin danda'u artiin keenya. Eegaleedhaaf garuu fakkeenyaaf amma waan akka teeleetiivii argiteetta. Teeleetiiviidhaan fidaniiru afaan Amaariffaaras afaan Oromoo irratti fe'amaa jira. So amma inni maarkeetingii fiilmii keessaa tokkodha. Namni mana isaa taa'ee birrii 100 sii kenne namni miiliyoona 1 birrii 100 kaffalee birrii meeqa? Herrega isaa rukuttee birrii baay'ee uummata miiliyoona amanuun miiliyoona 60 qabna miti. So isaa ol ta'a jedha ammayyuu. Isa dhibbaanii noo miiliyoona isati miiliyoona 60 dhiisi. Miiliyoonumti tokko yoo miiliyoonumti 3 habitu miiliyoona 57 dhiisi. Miiliyoonni 3 birrii 100 si habitu. Naa rukutee herrega kalkuleetanii. Maali? Naa rukutaa jiru. So baay'eedha birriin isaa. Sigiraa birrii 100 bifa inni itti mana taa'ee sirraa bitachuu danda'u. Ilaalee jechuudha. Yoo kireetii gootee sigiraa birrii 100 noo sirraa bitee miiliyoona 3 miiliyoona 3 birrii miiliyoona 3dha. Birrii miiliyoona 2 yoo sirraa bitee miiliyoona 6. Birrii miiliyoona 6.
Birrii sadii yoo sirraa bitee miiliyoona 9. Sigilala kanaaf malaalika bifa simbiidhaan birrii sadii sirraa bitee namni miiliyoona 3 yoo si ilaale ajennu fakkeenyaaf hojiin hojjedhe keessaatti fakkeenyaaf bulloon miiliyoona 36 moo akkas qaba. Miiliyoona 36 birrii tokko rukuti. Birrii meeqa? Birrii miiliyoona 36. So maaliif kana online marketing isaa qophaa'ee namni mana taa'ee birrii tokkoon viidiyoo tokko sirraa bituu dadhaba. Hin dadhabu namni bara. Nutu creative ta'ee platformii sana qopheessine. Nama marketingii aartii irratti hojjetu hin qabnu. Nama dijitaalaa hin qabnu. Sigalala? So amma giteetta sirbootame xirrimaa isaan mariyaa jedhanii birrii 5 birrii 6 sirraa kutu. Birrii 5. Imagine. Inni marketingii dabar. Maallaqa guddaa. Birriitti nama tokko irraa birrii 5 kutaa imagine. Kun gaafa walitti daamee dhufu birrii baay'ee. So fiilmiin keenyas muuziqii viidiyoon keenyas maarkeetingii akkasitti dhufeetu ofiiyyuu of danda'ee warra ispoonsara gaafannu kanayyuu gargaaruu qaba danda'a. Waan gurguramu baay'ee qabna. Imagine waan namni dadhabe baay'ee hojjenne waan namni danda'u baay'ee muu dadhabne. Sigala? Kanaaf ani yeroo hundumaa hawwiin koo maa'inni namoota maarkeetingii diijitaalii hojjetan. Amma ni ogeessa fakkeenyaaf. Hojiin koo piikcharii piroodiisii gochuudha viidiyoo hojjechuudha. Marketingii akkasii hojjechuu miti. Nama diijitaalaas miti ani. Garuu namni biraa immoo dhufeetu leencoo yaada kee kana fiilmii kee kana sirba kee kana karaa kanatti gurguruu danda'a. Kanatti gurguruu dandeenya dheetu. Biyya alaatti kun akka Netflix, Prime warreen akkasii. Sony fa'aa baay'ee jiru jechuudha kaampaanii gurguddaa jira. Dhufeetu yoo dhufe nuti uummati Oromoo miiliyoonii ammi sana keessaati jettee maamila miiliyoona 3 horanneenaan nuni maal jettaa boo nun warra mootummaa biliyoonera taana nuni waggaa kanaaf warri dijitaal irratti hojjettan warri appilikeeshinii adda addaa uumuu dandeessan weebsaayitii adda addaa uumuu dandeessan carraa gama aartii Oromootiin bal'aa kunam maal jechuudha hojii uumaan tokko rakkoo jiru laaleetu uuma amma gama keessanii rakkoo kana agarsiisaa jirtu waan bareedaa produce gochaa jirtu garuu rakkoo gama kanaan jiru laaltanii ijoolleen daa'immoonni duuba jiran akka kana irratti hojjetan. Kanaaf ani ispoonsara amma ispoonsarratti katakaa mirga qabuun jedhani. Dirqama nuuni ispoonsara gochuun qabani. Nuun hojii nuun hojjennu maaliif biizinasii jeneratii gochuu dadhaba. Maaliif maarkeetingii itti dadhabne. Hojii amma sana hojjenneef. Humni garuu murteessu ila isteejii itti yookiin sadarkaa ammatti aartiin keenya irra jiru waanuma reefuu dhalatee daa'imaa jiru wayii takkadha. Daa'imni tokko immoo yeroo daa'imutti hojii hojjetee aannan bitachuu hin danda'u sii galee qaama ispoonsara isa godhu maatii isaa barbaada. Akka maatiitti akka maatii aartiitti akka jaallattoota aartiitti warri nu daawwatan hedduun isaanii gara jalqabaa kana yoo xiqqoo nu utuban kaan ofii keenyaan waan baay'ee gochuu dandeenya jedhee waan amanuuf. Jechuun sadarkaa sanarra barreeffama. Sana erga didaniitii akka dirqamaatti yoo deemurraa nuun ofii keenyaati solutionii cinatti barbaachaa deemuun egeree keenya because amma sababa ispoonsaraa kanaan ispoonsoroonni fakkeenyaaf old fashion gochaa jiru ammoo badamayyuu interest gochaa jiran. Kana jechuun gara fuulduraatti fiilmiin afaan Oromoo hin hojjetamu jechuudha ispoonsoroonni ignooriin gochaa deemu tanaan. So ispoonsoroota teenya himachuu dhiifnee garuu solutionii biraa warri akkasiin jedhama walitti dhufanii hayyoonni walitti dhufanii yoo kireetii godhametu hegereedhaaf furmaata ta'a jedhee nama jechuudha. Because waa'ee ganaa waggaa 30-40 booddee na yaaddeessa malee inni amma akka isaattiyyuu just kee baaneerra. Baay'ee dinqiidha dhugaa dubbachuudhaaf wanni leencoon konfidensii hammana ga'u ofitti amanamummaa guddaa kanaan dubbachaa jiruu fi fiilmii kana Abbaa Malkaa. Mee fiilmii Abbaa Malkaarraa waan muraasa nuu fidee dhufeera leencoon ishee sakandii muraasa laallee walitti adeemu. maal akkan siif ta'u barbaadda. Ilma koo jilba kee gattee hin deemne. Maal abbaa ishee? Yamba, ona matike. Shereko. Yamba, arrabanose. Dole ko tumago. Ganne kana miti biyyatti agarsiisuu barbaadu. Sagalee shimbira dhaga'uun barbaadu. Iddisaa lafa lixaan misaan.
lootun takka bofaaf jawwee waliin murkii eegallaa. Lafa bulchaan jiru barbaannee keessatti deebisu qabu. Dhufe. Ani immoo maal asitti balleessine? Miilla koo irratti kufee dhiifama nan gaafatu taane. Baraaf furgugee gad jedhanii dabarsuun maal dargaggeessoo sirratti ol ajjeesee jedhanii meedaa fi heeruun nu boqochiisime. Waaw! Tiriilarii baay'ee ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaaf hanga muraasaan asirraa arge irratti qulqullinni sagalee, qulqullinni viidiyoo yookiin suur sagalee asirratti mul'atu bakki isin itti waraabdanii taatee duubatti nama deebisu kun hundumti nama hanga kana baay'atu kana hunduma. Mee fiilmiin kun hanga kanaan duratti fiilmolee baay'ee arginee jirra garuu kanarratti waan addaati kan nuti argaa jirru. Hanga kana bakka fagoo hamma kana wancii natti fakkaata bakki isin itti hojjettanii gaafa ilaalu. Hanga kana hundumaa deemtanii bakka sana hundumaa deemuun maaltu si mudate achitti chaalenjii akkamiiti? Fiilmiin kun amma kana akka kanatti akka bareedu maal faa gootan wanni iccitiin addaa yoo jiraate jechuudha. Akkatti akka bareeduu fi jalqaba waaquma amannee baane. So waaqayyoon qabannee baane taanee amma danda'ametti gaa akkuma silasin jedhee scratcheraa jalqabu yaadne ijoollee barsiisuurraa dan lokeeshinii irratti baay'ee kostuumii isaanii irratti baay'ee dadhabnee. Uffata isaanii. Uffata isaanii irratti baay'ee dadhabnee achi deebinee immoo kiruu kana immoo seeraan organize gochuu eenyuun maal akka ta'u profaayilii isaanii seeraan ilaaltee ijoolleen seeraan performii godhuu warra biyya hindii kaameraa jiran jechuudha. Isaan filuu irratti seeraan of eeggannee goone. Sana booda gaa wancii deemnee I think maximum torbee sadii achi turre kaampii goone. Torbee sadii. Achi turre ammal goone gaa guyyaatti nama 44 yerootti taanu jira jechuudha kiruun. Achuma qabannee 44 nyaatanii dhugdanii bultanii kan hundumaa dandeessan. Jechuun egaa inumaayyuu gaa achumaas immoo lookaal kaastis immoo kan fayyadamne qabna korosoota. Taatonni naannuma wancii jiranis. Baay'ee uummata ajaa'ibaati baay'ee. Baay'ee namoota siinimaa beekanii, kaameraa beekanii, aktiingii sirriitti si danda'anii. Warra wancii dhagaa jirtu. Baay'ee jechuun akka isaanitti immoo jaalala namaa kennanii, akka isaanitti nama kabajanii. Nun dubbifne jedhanii si komatu isaa. Garee koo keessaa namni isaan hin dubbifne leencoo ijoollee akkas akkasii nun dubbifne maaf nama dubbisan naan jedhu. Amma kanatti yeroo hundumaa mana keenya yoo dhuftuu siin jedhu. Mana isaanii deemaa. Mana achirra naannofne mana keenya yoo dhuftanii waraabdu siin jedhu. Jechuun an jaalala akkasii argee hin beeku. Isuma dhugumaa isa miidiyaa jedhanii mana yeroo jettu manuma itti waraabdan kana mataasaa hanga halluu mana isaanii dibdanii qopheessuu hundatti qopheessaa turtan. Na amantaa torbee lamaaf mana isaanii qodaa baasanii nuu kennan. Mana ofii keessaa baanii. Keessa baanii halluu manichaa dibnee jijjiirree qodaa isaanii jijjiirree mana biraatti. Mana ollaatti galanii nutu qodaa keenya achi bushannaa ganama dhufnee akka istiidiyootti keessatti waraabne mana isaanii keessa. Amma kanaatti. So achi nuun torbee sadiif achi turre sheefii fudhannee gallee achumatti kukkii nuu ta'a. Achumatti nyaattu. Achumatti nyaannaa ganama barii kaanee baanaa laga ceenee hojjennaa so cireen achumatti nu dhufa. Barii sa'aatii 11 walakkaatti kaana. Dan amma sa'aatii 2tti hojjennaa sa'aatii 2 gaaf jedhu nu dhufa cireeni achumatti nyaannaa waan abunni dhufa achumatti dhunnaa. Achi deebinee hojii jalqabnaa sa'a 8 achumatti nu dhufa. Achumatti yaannaa amma halkan keessaa sa'aatii 8tti faa kan hojjennu qabnu halkan keessaa sa'aatii 6tti waraabnu qabnu dipendoon siinicha irratti hundaa'e. Achumatti nu dhufa arbaanni yookaan immoo waan akka tursiistuu wayiniis nu dhufa achitti nyaannaa yoo cime immoo irbaata ceenii nyaannaa danee rafna. Sa'aatii 7tti rafnee 11 walakkaatti immoo kaana. Ajaa'iba. 11 walakkaatti immoo kaanee hundumtuu dammaqaa ammas laga ceenee hojjenna. Achi gaa sa'aatii 1 sa'aatii 45 miilaan deemuu dandeessa jechuudha. Attus gaafa galtus tiraanspoortiin hin jiru. So achi immoo achumatti ganamas akkasumattiin risaayikilii akkas akkamitti filatte wanci eenyutu si file moo lokeeshin maneejarii keetu file moo anumatti file filteetta moo maaliif immoo wanci immoo filatte
Iddoon suni hawwata turizimii wajjinis waan wal qabatu waan qabuuf yeroo ammaa kana immoo haala bareedaadhaan misoomee jira wanciini. Isa faa giddu galeessa godhatanii waan bareedaa kana agarsiisuu yaaddaniitu moo maal yaada keessa galchitaniitu? Wancii ta'uusaa anasitti maa jira malee fiilmichi wancii siin jedhu waan wancii of keessaa hin qabu. Waa bishaanicha of keessaa hin qabu, hoteela majaan of keessaa hin qabu, nun baadiyyaa isaa fayyadamne. Malee lafa sana miti. Kan filadhee wancii lookeeshinii immoo baay'ee nuuf harkaa qaba ture. Sababa muuzii viidiyoodhaan lookeeshinii baay'ee deemeera. Koppii godheera kanaaf yaaduma keessaa hin qabaa. Kanaaf istoorii koo wajjin wal qabate ture. Seenaa koo wajjin bareechee kan wal qabatu achi ture. Kanaaf achittiin fayyadamee malee waan turizimii wajjin maarree wajjin wal qabatu tokkuma siin jedhee bara 1970 dudduubatti gatii deebi'uu fi kan ammaa yoo biildingii amma wajjin walitti sammaa yoo agarsiistan homaa gatiyyuu hin qabaatu. Gatiyyuu hin qabaatu yaa naan seensitaa gaariin dhufu kanaaf dhimma biraaf itti ba'anne. Akkaataan argetti silas yeroo dubbattu fiilmii kana hojjechuudhaaf dursitanii barattoota leenjisaa turtan. Fiilmii kanas immoo kan hojjete akkaadamii taatummaa Abbaa Lataati. Akkaadamii kana akkamittiin jalqabdan? Leencoon warra akkaadamii kana jalqabe keessaa nama tokkooti. Akkaadamii kana iyyuu akkamitti jalqabdan? Fiilmii kana hojjechuudhaaf akkaadamii jalqabdan moo akkaadamiin waanuma hundumaa haa hojjetu jettanii eegaltan? Isa kamtu dursa? Akkuma jalqaba siin jedhee waggoota 4 dura fiilmii hojjechuudhaaf gaafan ka'uun taatotuma hin dhabe. Nama istoorii koof nama naa ta'u hin dhabe. Kaastii gochuudhaaf. Achi fala barbaadu jalqabe maal jala keenya akkamiin godha nama barbaadu hin jiru jechuutti hin ka'e. Sana booda okey maaliifan namoota barbaadu yoon argadhe aktiingii immoo hin danda'an. So kanaafi akkasiin godha. Ka'een namoota walitti qabadheen tireeningii laadhaan jedhe. So tireeningii laadheen hojjechiifadhaan jedha. Okey tireeningii laadhee hojjechiise tanaan immoo cumaan maaliifan nama biraafis akka ta'anitti barumsa leenjisuu maaloo marraa keetu. Barattoota leenjisuu ofiifis nam fayyadama namni biraas itti fayyadamu. Ijoollee kana immoo deebisee fiilmii hojjechiisa. Achi deebisee immoo nama biraafis maarkeetiin dhiyeessa. Dan niitoorkiin kunis hin uumamaa. Achumarraa ka'ee yaaddi kuni akkasumattiin ka'ee guddataa dhufee amma gaa kunoo kaayyoo sanaaf walitti qabnee fiilmii kanas dhimma itti ba'anneerra. Kana booddee immoo ijoollee achirratti haala gaariin parfoormii godhan immoo namoonni biraas kaastii godhanii akka isaan beekamtii gaarii argatanii abdiin qaba. Kanaaf yaada fiilmiitu akkaadamii Abbaa Lataa kana dursa ture jechuudha. Rakkootu gara furmaatatti si fidee akkan sila siin jedhe jechuudha waa ispoonsira irratti. Rakkoon gaafas dhufu teessee soluushinii barbaadda. Sigala? Hojii uumtonni addunyaa kana hundumti isaanii akka kee kanatti eegalani. Rakkoo isaan mudate wayi rakkoo dhuunfaa isaan mudate hiikuudhaaf yogguu jedhuun namoota hedduudhaaf immoo falata. Kanaaf isin jedha amma teessee ispoonsara kompileeni gochuurra birrii kana akkamittiin fidaa maarkeetii kana akkamittiin gurguraa dijitaalatti akkamittiin deebisaa sana booda kee soluushinii akkasii ta'a jechuudha. Amma fiilmiidhaaf kaastii dhabu kootu mana barumsaa akkam banu na godhe. Mana barumsaa gaafa banu anas fayyadee dhalootas fayyadeen deebisee immoo nama fiilmii hojjetu kan biraafis rakkoo isaa fureefi jechuudha. Akkasittiin oomishamaa deemu industirii fiilmiin afaan Oromoo aktaroota aktirasoota ogummaa kanaan barataniin guutamaa jechuudha.